Jennee jirra galatooma walfaadha baga nagaan dhufta. Tolee, sirbuma tishartii Hacaaluu uffataniiru kanuma Hacaaluu siniif hojjetan. Qabataa jiran dhaloottoota qubee fi kanneen lafaa dhufan dhiyeenya kana toora miidiyaa hawaasaa irratti qooda guddaa taphataa kan jiran har'a koonii isaanii guutummaan guutuutti rikoordii cabseeraa jedhu. Mana kana keessatti kan rikoordii cabsaa jiran ammallee as jira jechuun gareeleen fardaa kaasanii hanga xiyyaaraatti makiinaa kaasanii hanga matooraatti kan gaditti lakkisaa jiran isin faana jirraa yaa dhalootaaf dhaloota fakkeenya ta'u jechuun waamicha taasisaafii jiru. Haala kanaan sirna yaadannoo hacee waggaa arfaffaa wareegamuusaa manoota garaagaraatti juunii 29 kabajamaa jiru keessaa manni obbo Mubaarak Musammaa isa tokko yoo ta'u gareeleen sirna yaadannoo irratti hirmaataa jiran. Jennee jirra galatooma walfaadha baga nagaan dhufta. Tolee, sirbuma tishartii Hacaaluu uffataniiru kanuma Hacaaluu siniif hojjetan. Okay. Amboja. Shamba golaga. Amboja. Let's go. Commenting good Amboja. Mo baale kuma jaarra jirti isaan immoo wallaggochi wallagga takka ijoollee dhaloota qubee mooraan hamileen mikkimtu wallaa dhugaan isin jedha. Qabataa jiran dhaloottoota qubee fi kanneen lafaa dhufan dhiyeenya kana toora miidiyaa hawaasaa irratti qooda guddaa taphataa kan jiran har'a koonii isaanii guutummaan guutuutti rikoordii cabseeraa jedhu. Mana kana keessatti kan rikoordii cabsaa jiran ammallee as jira jechuun gareeleen fardaa kaasanii hanga xiyyaaraatti makiinaa kaasanii hanga matooraatti kan gaditti lakkisaa jiran isin faana jirraa yaa dhalootaaf dhaloota fakkeenya ta'u jechuun waamicha taasisaafii jiru. Haala kanaan sirna yaadannoo hacee waggaa arfaffaa wareegamuusaa manoota garaagaraatti juunii 29 kabajamaa jiru keessaa manni obbo Mubaarak Musammaa isa tokko yoo ta'u gareeleen sirna yaadannoo irratti hirmaataa jiran haala shubbisaaf sirna yaadannoodhaan kanneen wal qabatan guutummaan guututti ibsaa jiru. Haala rakkisaa keessa hin jira malee hedduu gabaasuu fi xiqqoo haalli mijataa waan hin taaneef handa dafee kutaa galatoomiti. Jaalalleen gamma raawwajoo akkatti sagalee itti muutu godhachaa itti maayikii lafa darbitee fiigaa jirti waan ta'eef dhugaan isin hin jaa wallaahi laziin mooraaleska maaltu afeeree dhaloota qubee taaka dhaloota qubee bira haa dhaabbannu akkasiin jaammama dhaloota qubee bira haa dhaabbannu akkuma giifta nalatu dhaloota qubee bira haa dhaabbannu laama soddoma hangaa bilisu. Sam join bro big respect geeg kan. Let's go Shantama, let's go Shantama le gaal jolle kun rakot. Shantama let's go. Banne. Oduu simbirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya dirooniin baalee irratti buuti jedhame ilmaan wallagga irratti bu'uun jiraattotaaf gammachuu guddaadha kanneen jedhan komentii barreessaa jiru. Baalee maanu baalee kabadeera. Shanduwana goda guys. Shanduwa. Isati jimmaa waan dente. Ubee kana rakkoo qabaaban. Amelii kennamaa jiraa jiru. Manarraa yaada haaraa ka kennan 50 galchinu malee abadan saatii jaraani daballa yeroo barbaachisaa ta'e jaraa waliin dabarsinaa jiru. Kun namoota gastii keessatti dorgomanii darban biraa mormiin kaasamoo hin kaasu yaada jedhu abbaan murtii gubboo nyaataa jira jechuun himatamaa jiru. Abbaan murtii dhugaan gubboo nyaatuuf lakki hin nyaadhu ka jedhan isaanumaa dhiibnee ijoollee kanaaf daqiiqaan dabalataa ni malaa kanneen jedhan waan caalaniif daqiiqaa dabalataa ni kennina. Jaalan illee musinnaa eegalte daqiiqaa dabalataa ni kennina. Bakka let's go irra deebi'eetiin lakkaaf bakka itti dhiisa. Akkas sitti mee.
Thank you. Amma shantama sanitti dhaabuu qabna asla. Laal. Jaatama kale kuno jaatama yedi bangalis. Yes. Bakka wannan jire olen be fabate. Ijoollee gara lubbuu warra jara. Malo yedi bangalis torbata bangalan. Di bangalan. Sitti meeraan ijoollee hammatamuu qabdu ijoollee guddifamuu qabdu ijoollee jajjabeeffatan qabdu. Woniin basaa jiru. Malo di bangalta ijoollee. Wallagga dirooniin dhaa. Malo di bangalta siin jedhee. Dibban guulle taanaan arguuta lakkaa hin jedhee. Stop! Malo! Wallagga afur. Wallagga shan. Mumee nama galchu duratti xiyyeeffatu. Hambaa caalutti ol qabdanii akka mataa ol qabdanitti galatoomaa ulfaadhaa qobaaftan guddoo rabbi bakka isin yaabuu sun isin jawwaan isin jawu qabu jaalalaa fi kabajaa guddootu isin malaan isin jechuu barbaada artiin isaan keessa jirtan ammoo boruu maaliin akkanatti dhufanii fi akkamitti akka mooraalitti gootan isaanuu galataa fi waan isin jechuu barbaadan isiniif haasawanii. Daqiiqaa tokkitti galatoomaa ulfaadhaa guyyaan hadhaa guyyaa dubbiitu hin ta'in guyyaa hojiiti. Yoo rabbi jedhe ijoollee kana kanumaan dura akka jajjabeessinu waadaa galeefiin ture silaagaa isinii waliini ummataaf duddaan ol kaanii yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti ijoollee kana waan dandeenyu humna taanaa fi ijoolleen kun eessaa dhufanii akkamitti walitti qabamanii maalirra jiru isa jedhu walumaan beekne waan ta'eef ummanni Oromoo obboleewwan keenya gaggaarii qaqqaaliin yoo rabbi jedhe yeroo dhihoo keessa ijoollee kana waliin jajjabeessina isinii jedha ulfaadhaa. Araba ko waltajjii dhaqee bakka Oromoo koominitii Oromootti wajjin akkana jaawoleen harka kiyya. Binu gargaaree har'a akkasitti miidhaganii gaafa asirratti mul'atanii anaaf gammachuu guddaadha. Barumsa illee dhaabanii turan baay'een isaanii garuu barumsatti deebisneenii tiiktookii kana haala gaariin fayyadamnee wantoota adda addaa guunnee as geenyeerra rakkina guddaa keessa turan kan isaanii akkas jedhee isinitti himuu hin dandeenye afaan isaanii irraa dhaga'ana caalaa isaan isinitti himan itti miraaja. Akka amuun jedhee hirrinni keenya baay'ee gadi fagoodha. Hirrinni keenya baay'ee gadi fagoodha. Garuu kana keessaatti dadhabeen kan qabamu. Maafi aadaa keenya guddisuu fi oromummaa keenya ibsuu gatii qabaannuu fi kaayyoo keenya gatii fuulduratti ilaalluu fi wanta dudduubatti deebinuu hojjeta. Amma fuulduraatti wanti nu dhoksu malee duubaan wanti nu dhoksu wanta tokko kanaafiyyuu nuti dadhabina qabnaa dadhabina amma dorgommicha irratti wayyaa keessan aadaa keessanii ani shawaan uffadheera ammas tokko wallagga kanaan wal makneen sana booda maal nuun jedhee kun hin tole. Silaa gochuu wanta dandeenyudha. Garuu har'a dhabina keenyaaf dadhabina keenyaaf akkas ta'an. Bor fuuldura keenyatti immoo wanta guddaa wanta jiraatu jalaa dhokuu danda'a. Akka har'a wanti xixiqqoo kanaaf jedhamee gaaffii jechaadha. Kanaafiyyuu isin immoo nu bukkeedhaan faggaa. Nu jaallatu taanaan nu deeggaraa, nu gorsaa, koomantii nuun balleessinee iddoo nuti dogoggore nu laadhaa. Sinin jedha baay'ee. Yaa wallaahi. Harkan jiru maala. Warra qofa gasirraa warra gasirraa. Yaa dhaloota qubeeti ijoolleen tuni jabeeffamuu qabdi dhugaan isin jaa. Ulfaadhaa galatooma abshir biroo kiyya wallaahi lazim. Kana booda walitti baana wal barree naanis wal barree sagantaa akka wal bartanii walumaan dhufnaa inshaallah abshiraa akkuma isinitti hime sana
Yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaatti uummata tasbaatanii uummanni keessan isin baratee ni dhufna mana keessan ni dhufna isinillee ni dhuftu abshiraa isiniin jennaa galatooma amma caalaan tokko gidduudhaan waan tokko nu affeeru laata. Yes,